مرتين أصلا بالبلين دورة ترى سيدي وكان بالبلين كابن يعني بدأ سأقولك وأنت كم بس أكسون نيكر بريفهم أنا دبي سانا وجين مرتين أما بلوغ نقول إيه بعوام بريفهم أنا كابن دم وصوني بلوغ نقول كسر كمان نيكر Tapi vi koppelingki malee laa wanta kan barreessina waan negatiivii ijoollee teenya walii araarsinee adda yaana nuti araara beekna dabbal ragaa kee qopheeffadhu. Thank you. Ni mul'ata mi badhaasa kutaa kophee na baasi. Barreeffamni baruu akka mul'atu. Okay, baruun akka mul'atu yeroo tokko Profeesar koo isin buusaa yeroo tokko isin deebisa. Yaa kallattumaan nama ni danda'ama osoo nama buusuu baattus. Laa hin danda'amu manni wanta ta'a. Okay, itti Bado gutu Aye baru kalau ada bisa itu Okay. Ada bisa. Booda gaije jarri kalbiin sun sheerii qabdii beeyta. Kaasa silkii nama na sinjee. Thank you. Asman ada apa dong mele? Akasman naaf sih mas keberatan sih kan na. Murti koi kasman dekat. Kadang-kadang duk tiada. Jadi nak iya. Koi mele kasman dekat. Fidet. يعني مرة كان جيفي ما نفع كان جي سجلي رجع نبي راسيسيا Irraa eeggadhu. أبشر نيجي كده موت قردتي نيجي داو Okay, berasa anak lagi nanti. Ganado bisa. Selama gak bisa. Ati qorattee garuu waan san maal jettee gaafatte amma gahee jira irraa cofi khalaas. Asirratti wanta kan si gaafadha taayimii isaa wajjin adeemu gahee jiraachuu fi kaja kun bilbilli kun taayimiin isaa galgala eega jarri dhufee waan san dubbachuu eegale hoggaan dura laayifii seenu barreeffamni gubbaa sun saa sagalee agartee akka biyya arabaatti walii galee okay amma okay afaanini waan hafeesanii mamma koi hin cufateen fiiduu kana dhaabs. Okay, freedom deebi'ee cufuuf. Okay, guyyaa sa'aatiin kun taraa lama bilbila akkuma isin agartan miseenyarii diimaa mul'ata ani hin kaasa. Sanboota miseenjii na godhu eegale. Jarri kalbiin sun sheeringii qabdi. Kaase silkii nama na fardiidha naan jedhe. Osoo mataa gara jiruutiin silkii irraa kaase. Anaa fi bayaan fa'aa wajjin jira. Sagalee waraabbii naa kan naa kaja'u naa inni akka saayibaatti hojii hojii irra waan ta'eef ani sagalee rekoordiin goone kana isheen sitti himaa masuma naa qabatu. Silkii laawut godheetiin wajjaase. Jarri sun ni kijibanii naan jedhe. Awwa murtii jarri kun jarri eeda mana kiyya gargaaraa bulli sun kijibdoota naan jedhe. Akkamitti kennaan ilma ijoolleen isaan fidan sun ijoolleen isaan fidan sun laal ammallee ijoolleen milishaati kan jedhu ani illee jenne ammallee jenne ijoolleen isaan fidan sun ijoollee isaatii miti intalti sun jaartii milishaati yoo afaan murtiitiin awwa murtii kamitti awwa bayaan dhageessa awwa murtiin jiru ijoolleen sun ijoollee isaatii miti ati yeroo jarri ni kijibaa aanee fi isaan walii galanii 150 sheerii waan san dalaganii kunoo bayaan na walbaasi bayaan dhufee jira bayaan ubbannaa walbaasi yoo ragaa ta'e. Naan namaan barbaadu turtuma haasa'u malee namaan barbaadu naaf fidata. Naabas tokko lammaffaa. Bayaan ililii Okay ayyee darbee jira naabas. Bayaan wal bira jirtanii? Achi booda bayaan wajjin jira baay'ee mana rifeensaa keessa waliin dhaabbatu jira. Kursii takka waliin jira. Hatta gurbaa mana rifeensaa keessa jiru illee nurraa jiru jechuudha. Bayaan ubbannaa walbaasi. Akkas naan jee awwa murtii akkamitti kana gate jarri kun akkamitti waan akkanaa dalaga indee. Deemni qoradhu naan jee. Achi booda qorannee yoo wanni kun dhugaatii mana bannee dhukkee irraa kan dhaqnee walii galle. Ani galgala dhufeetiin asii mana bannee akkuma galate san ani faadhaan isin hattoota warra waan akkana kana jedhan isin waan akkana kana godhan gaafaan hin ta'uun bayaan godha kamutu godhin. Murtiin osoo hin dhaabbatiin dhuguma san ciyaa dhufe gastii. Achi booda firiidamii fi safaa walitti haasee akka nama araara buusuutti araara buufna waliin jennituba gargaarsatti humna kennee dubbii cufne qabatti.
Hoggaawwan sana eegalu gubbaan na barreesse. Gahee dhiise kaja ommallee see kana ragaa kan nama si baase kan. Jarri guyyaa kana eegasuma gargaartee risiidii baaftee na ergite. Jalqaba hoggaan laayif isee ammaan eegaa ture. Nama edoo wajjin gargaarsa goone keessaa hin namni guyyaa kana akka isin attanii meejira isin hundi hattoota kottaa hoggaan hin jedhu dubbii eegalu dhufe. Dubbii araaraan irra qaqqabaniitu hoggaan musaafaa wannoo wajjin jiran san dubbii fitanii boodarra gahee dhiisi. Jarri guyyaa kana jarjaraniitti risiidii arganii jiran ka jedhu ifumaa deebisee akkuma dhibbaa kennaaf duraan naan jeessan deebisee kaa'e tokko naa qabadhu. Amma dubbii gabaabaa yoo ragaan bayaan quubsaa ta'e bayaan irraa fudhattan. Yoo dide naafi murtii ol lubaasi namni tokko kitaaba nuuf haa banu dhala teenyaan iddoo hormaataatiin haatimaa teenyaan diin keenyaan kakannaa ijoolleen sun ijoollee isaatii miti jaartiin sun jaartii milishaati jarri sun sheeringii 150 diraamaa hojjetan ka jedhu akka murtiin hin jiin kitaaba naaf haa qabatu kitaabaan qabadha tokko lammaffaa akkuma isin agartan ragaa sagaleef hin jirre malee ragaa barreeffamaa inni mataa isaa barreessee jira jarri qalbiin sun diraamaa nurratti hojjette ka jedhu akkasuma aaneefis barreessee jira yoo kun hundi hin ta'u ta'e murtiin kitaaba naaf haa qabatu waan kitaabaan qabadha eenyu akkatti kasaaramu waliin ilaalla. Gizee kakattan rabbi dhala nutti haa gogoisu akkasi kakannee saanni keenya ilmoon argatin jettanii kakattan Okay, Mr. Hamza. Okay. oduu ka kuduran keenya kanifo oduu ka kuduran gaalaan Khalifi Isame Khalifi Isame badhaasa wayiifis hin jee yoo dubbiin tun akka xumuramu Oi, badhaasa keessaa bahimeeti murtii. Khalifi dhiis Murtii. Okay, Ayyee. murtii obboleessa kiyya waan ati dubbatte reefu jaartii milishaatii ilmaan qasaatii miti kan jiru kun kan gartee warri sheeringii qabanii fi sheeringii qaban immoo haja'u ka barreeffamaan amma reefamu dabbal garsiisan sawwaan biraa booda gaaffii hawaasa tattee aantu waan taateef sana akkasuma naa dhiise amma waan ilmaan milishaatii fi jaartii milishaa faamilii namaa qulqulleessuu barbaadna waan ta'eef Thank you. haqa obboleessa keenyaa barbaadaa jirra waan ta'eef guyyaa kana Facebook isaatti irratti illee inni rabbi irra nu dhiisee jira waan ta'eef waan san jala qulqulleessuun dirqama taati. Ati jaartii milishaati waan jiru afaan keessaa sin baane illee murtii. amma laa reefu xiqqoo isaa kan itaniifi taayimingiidhaan irraa baastan akkamitti akka inni Hanga barbaadde haa ta'u hanga barbaadde. waa galatoome obboleessa kiyya gastirra waliin bulle manni bulle kiyya na dhagaye gabaabsi wajji bulle kiyya ol na guddisasitti akka namni hundi argutti gastirra waliin bulle mallaqa sanguuraa bulle inumaa diddirii goonee ijoollee bilbilee yaamnee qoshantamaan waan hirmaachisu hunda hirmaachisee achirra bullee baane amma ganama sa'a 10 riibaa kane almost qaatiraa bullee sa'a 10 riibaa kee akka rabbi na beeksise nama 3 na wajji jira yoon kijuu nama 4 amaanee wajji 4 namni 4 na wajji jiru kuni maammee reefu asirraa gabbuusan sun tokko jee Abdusalaam Fadis nama jaamu nimni itti sheer godhanii finna tokko hajimmaa san maqaan isaa eenyu hajimmaa san nama 4 dhiira jajjabduu na wajji jira Abdinabsooti kasii wajji jiru tokko. Abdinabsoon na wajji jira thank you bayaan Abdinabsoon na wajji jira nama 3 kana ni fiddan as na wal galchisan maaliif siin jee beektaa viidiyoon banii akka taa'ee hojjaase eenyuufin bilbilee beektanii sa'a 10 buna dhuyina jaaniin nu fuudhanii gabbaane aanneefin bilbilee waan hin jeen kan naa dhageessan gis takka kuno akkanan jeen laal laal Anne xiqqoo mallee ta'u walirraa zigaaluu ni dhiifne sadarkaa kanatti jechuuqi. Maaliyo? Qarshii 1,200 akkaawuntirra seene kamiin nuun jetta rabbi sodaadhuti. Jechuun? 1,500 jedhe akkoo. Akkaawuntii mucarratti meeqaa tiraanzaakshina galeedhan si gaafadhe moo? Egaa amma baankii dhageetiin qarshii 1,200 galee akkamiin naan jetta aanne diraamaa waan fedhee as keessi qabaattan nuti waan beeynu hin qabnu mucaa kana gargaarsisu. Akkamumatti afaanumaanuu qarshii 100 baalaasii waliigalaa sitti erge kuno. Amma waan halee eega galgala seenes footoo qarraseetiin sitti erga. Nalagee wayin siima. Risiitan isin garsiisaa ture meedaan. Dabbaala akkasii taa'ee risiita isin garsiisaa ture mi? Akkamii qarshii 1,200 akkaawuntirra seene nuun jetta jechuun diraamaa akkamiin ayinatti cawataa binoorno. Warri kaan hin galchine. Warri hundi hin galchine yoo hundi gale maalani mileena olee by the way.
yoo kale akkasii walii barnama. Na dhagaye. Waliigaltee keessanii sintu beeka akkuma eeda isin tahaa turtanirraa amma wanni nan hubadhe wanni naa gale tokkoffaa hirmaannaa kanarratti hirmaatu kiyyaaf dhiifama naa godha. Badiin tiyya waan isin irratti hirmatan kana seenuu kiyyaaf obboleessa ta'e. Okay, amma qarshii kuma dhibbaa shantama naa hime laata daqiiqaan murtii akkuma dabbal dhaabaa turetti yeroo takka si dhaabaa obsa mataa luliin dabbal no way naa bara dubbiin adiisa murtii amma kasi gaafachaa jiru waa'ee tiraanzaakshina baankii seeneetiif baankii bakka dubbiin irraa kaateen siifisuu deema ittiin deemu jira. Naobsi habiibii kiyya laal tiraanzaakshina baankii seenee fi maallaqa sheeringii qabaniif karaa odoo hin taane jaartii fi faamilii ijoollee tanarra naa deebi bakka tanarra qulqulleessine. Injanneen yoon anan jecha murtiin ijoolleen sun diqaala je'ee yookaan tamilishaati je'ee quraanan qabadhaan siin jee barnoo quraanni kana nuuf sana malee tan baankii jaartiin sun jaartii milishaati ja'an yoon an je'ee jiraadde quraanni rabbii kana dhagaa. Dabbal muutii qabatu dabbal muutii raqaasin namni tokko dabbal muutii raqaasin nama quraana sannaa qabataa dhaggeeffadhala. Jaartiin tun jaartii milishaa ilmaan kun kasaatii miti afaan keetiin hin jenne. Hin jenneen yoo je'ee jiraate isa handuma shan jechuma san ragaa okay sinka kachi kakut hin dabarsiifte ballee kakut hin dabarsu dura akka aadaa oromootti waan jiru jira ragaan sibira jiru eenyu yeroo san dabbal nama sadii jira nama sadiin fidadha akka waan kanan jiin isinis atis ni fidatta wallahi hatta boru asri ila zaatan waliin teenya malee dubbitan Khalifo gistaka dazina kiyya kana nabufta laal maqaan kiyya seenee jira waan taateef ani fi baabu qulleessu obsi anne obsta dabareen keengeen amma waa'ee faamilii dubbachaa jirra Khalifo jala jira maammee ol akka seera addunyaatti ragaan mana keessa hin ta'u gaa. laal Akkuma seera addunyaatti ragaa yoo mana keessa nama sadiin jeeboo nama sadii. ani kana hiriyaa ta'e sanna seetan Abola bada Khalifo gisa kana dagai damina laal gisa kana jette Khalifo haddunga faana baate khuu mudatte jani ragaani amma moolinu beenu hedduu jira wayna karasi goda ragata yi akasi goda akasta yi sunu wajibti beitani sanifu ragana matin barbaachisu bakka sanin geenye salata gumagee salatani amma wa maqabda kana hanu qulqulleessani ani murti guuta wanni jechuu barbaadu hin jenneeje hayyee murtii keenya yoo jechuu baatte hoggamee dabbalti si qabanii si gaafatan maa haatee fiida maal wanni kee fiigee fi waan bakka san ta'u jiru san namni tokko gizee mana isa galqabarraa akka itti dhufte amma nuti lachuu mana namaa jirra namaan nu hidduu jira laal bakka itti haasanii fi akka itti haasantu jira.